Nagaa akkam jirtan baga deebitanii gara chaanaalii keenyaa har'as nagaadhaan dhuftan har'allee barumsa baay'ee isin barbaachistu jechoota yookaan ammoo gaaleewwan 3 isiniif qabadhee dhufeen jira. Gaaleewwan kana beeknan afaan Ingiliffaa keessan isteeppii tokko ol guddistanii jechuudha. Baay'ee isin barbaachisti baay'ee keessattuu warroonni gara intermidiyeetii deemaa jirtan jechoota kana yoo beektan baay'ee isin barbaachisti. Salphaadhaa qabachuudhaa fi garuu baay'ee paawarfuulidha. Baay'ee isin fayyaduu dandeessi jechuudha. Kana beekuun warroonni daayirekt onlaayiniidhaan barachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa keenyan nu dubbisarraa illee ta'uu danda'a. Akkasumas jalqabarraa illee warri kaatan rakkoon qabu barachuu dandeessanii afaan Oromootis, afaan Amaariffaatis, afaan Ingiliffaatis ni barsiisna waan ta'eef kan barbaadan filattanii barachuu dandeessan. Amma viidiyoo keenya laayik gochuudhaan ni eegaltu. Ni eegaltu miti? Laayik godhaame? Good. Amma gara viidiyoo keenyaatti yookaan barumsa keenyaatti dabarraa jechuudha. Tokkoffaa maal jettii akkuma laaltan bad mouse. Bad mouse jetti. Maqaa balleessuu jechuudha. Akkanatti yoo akkanatti iyyuu laaltan bad jechuun maal jechuudha? Badaadha miti? Mouse jechuun afaan badaa. Akkanatti daayirekt yaa afaan Ingiliffaa qofaa miti afaan kamiyyuu daayirekt tiraansleetiin godhamu. Yoo daayirekt tiraansleet godhame waan biraa hiika biraa kennuu danda'a. Garuu akkanatti iyyuu kun hamma ta'e waan nutti kennaa jechuudha. Okay, bad mouse jechuun maqaa balleessuu jechuudha. Yookaan hamachuu duuba namaa taatee waan nama tokkoo waan badaa haasa'uu. We call that bad mouse. Maqaa bad mouse jechuun maal jechuudha? Bareeda. Maqaa balleessuu jechuudha. Fakkeenya ni ilaallume. Maal jetti fakkeenyi? She always bad mouses her coworkers, but she smiles in front of them. She always bad mouses her coworkers, but she smiles in front of them. Isheen yeroo hunda hojjechoota waliin hojjettu maqaa balleessiti. Maqaa balleessiti. Coworkers jechuun kan wajjin hojjettuu jechuudha. Hojii kan waliin hojjettan namoonni hojii waliin hojjettan maal jedhamanii? Coworkers jedhaman. Maal gootireeshin? She always bad mouses her coworkers. Isheen yeroo hunda hojjettoota waliin hojjettu maqaa balleessiti yookaan duuba isaanii taatee hamatti jechuudha. Garuu fuula dura isaaniitiin ni kolfiti yookaan ni seeqqatti. But she smiles. Smile seeqqachuu yookaan kolfuudhaan miti in front of them. Fuuldura isaaniititti. Yaa duuba sagalee saree argitan saree hindutaa jirti. Okay. Akkasiin hin jeeqne. Anyways hin jeequ jedheetan yaada. She always bad mouses her coworkers, but she smiles in front of them. Isheen yeroo hundaa hojjechoota waliin hojjettu maqaa balleessiti. Garuu fuula duraa isaaniitti ni seeqqatti yookaan ni kolfiti jenna. Kanaa jechuudha laala. Argitanii fakkeenya nuu laallu. Lammaffaan ammoo fakkeenya lammaffaan don't bad mouse your old company during a job interview. Don't bad mouse your old company during a job interview jedha. Gaaffiif deebii hojii haaraati irratti dhaabbata duraanii itti hojjette maqaa hin balleessinii. Amma fakkeenyaaf namoonni tokko maal goona duraan kaampaanii itti hojjenne tokko ni jira. Akkasumas hojii haaraa yoo qaxaramu interview irratti maal irratti maqaa balleessuu isa maqaa balleessuu bad mouse gochuu jechuudha. Bad mouse hin godhinaa jedha asirratti. Don't ever try to bad mouse. Don't bad mouse your old company during a job interview. Don't bad mouse your old company during a job interview. Gaaffiif deebii hojii haaraati irratti dhaabbata duraan hojjettu maqaa hin balleessinii jedha jechuudha. Fakkeenya lama laallee ilaala. Fakkeenya sadaffaan immoo politicians often bad mouth each other before election. Kuni yeroo baay'ee baratamaadha. Wantoota godhanii warroonni siyaasaa wanta fayyadamanidha. Maybe wanti moo'uudhaafis ta'uu danda'a. Filannoo moo'uudhaafis namoota kaawwan maqaa balleessu. Namoonni siyaasaa filannoo dura yeroo baay'ee maqaa wal balleessuu jedha. Maal gochuudhaaf amma asirratti iyyuu mitimee Ameerikaan elekshinii yoo argitanii jirtanii Tiraampii fi akkasumas ammoo Baayiden faa yoo maqaa wal balleessan kana godhanii kun kana godhe waliin jedhanii yoo arrabsan maqaa wal balleessuu jechuudha. Maalii dura elekshinii yookaan ammoo filannoo biyyoolessaa kanneen duraa jechuudha. Politicians means namoota siyaasaa jechuudha. Often bad mouse maqaa wal balleessu yeroo baay'ee maaliidhaaf before election dura yookaan filannoo duraa kan jedhudha.
Wordiin keenya lammaffaan ammoo maal jetti? By word of mouth. By word of mouth. Maal jechuudha? Akkuma asirratti argattan by word of mouth jechuun nama namaan yookaan afaaniin wanta akka afoolaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf akaakilee keessan irraa suuta afaaniin haasa'ama kan barreeffamaan hin barreeffamne jechuudha. By word of mouth yoo jedhame nama namaan dhufee jechuudha wantichi sun. Yeroo baay'ee haasaa oduudha yookaan odeeffannoodha kan akkanatti dhufu. Odeeffannoon tokko by word of mouth yoo dhufu nama namaan yookaan afaaniin dhufu hin barreeffamne yookaan dookumentii hin taane jechuudha. Kana fakkeenya yoo ilaallu immoo the news about the wedding spread by word of mouth. The news about the wedding spread by word of mouth. Odeeffannoon cidhaa sanaa afaaniin tamsa'ee yookaan tatamsa'ee. The news about the wedding odeeffannoo waa'ee cidhaa sanii jechuudha. Maaliin afaaniin tatamsa'e yookaan nama namaan walitti haasa'anii jechuudha. Malee akkanatti fakkeenyaaf barreeffameetii miti jechuudha. Kan akkanatti namoota bira ga'e maaliidhaan ga'e afaaniin waliin haasa'anii namni namatti himee kuun kaanitti himee akkasitti deemee jechuudha. So it is by word of mouth jechuudha. By word of mouth jechuun nama namaan yookaan afaaniin kan darbee jechuudha. Fakkeenya lammaffaa yoo ilaallu most customers come to the new cafe by word of mouth. Most customers come to the new cafe by word of mouth. Maamiltoonni hedduu mana nyaataa sana kan dhufan nama namaanii. Most customer jechuun maamiltoota. Maamiltoonni hedduu jechuun immoo most customers jechuudha. Mana nyaataa kaaffee kan jedhu gara mana nyaataatti fidanii mana nyaataa sana kan dhufan nama namaan. Baay'ee namoonni baay'een akkanatti maamiltoota kan argatan jechuudha. Nama namaanii miti yeroo baay'ee yookaan afaaniini. Namni fakkeenyaaf isin meeshaa tokko bittanii yoo isinitti tole ebaluu namichi sun meeshaan isaa bareeda jettan. Achi booda immoo suunillee kaanitti hima, kuunillee kaanitti hima. Barreeffamaanii miti ilaala amma asirratti. Barreeffamee yookaan kitaabni tokko waa'ee suuqicha sanaa yookaan waa'ee iddoo gurgurtaa sanaa barreeffameetii miti kan taa'u. Garuu maalidhaa? Namni tokko namatti afaaniin walitti hima. So we call this by word of mouth jennaa jechuudha. By word of mouth. Kanaafiyyuu fakkeenya teenya maal jettee? Most customers come to the new cafe by word of mouth. Maamiltoonni hedduu mana nyaataa kana kan dhufan nama namaanii jedha. So, okay. Fakkeenyi biraa immoo fakkeenyi sadaffaan the village stories were passed down by word of mouth from generation to generation. The village story. Village story jechuun seenaa gandichaa jechuudha. The village stories yoo jenne seenaa gandichaa jechuudha. Dhalootaa gara dhalootaatti afaaniin darbaa ture yookaan darbee ture. Akkanumatti gabaabsinee hiikkaasaa garatti natti fiduu dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu seenichi maaliin dhufee afaaniin gara dhalootaatti darbee jechuudha. Amma immoo sadaffaa yeroo baay'ee ilkaan buqqifachuu baafachuu jedhamu ni dhageessanii miti maal jenna? Afaan Ingiliffaatiin isa maal jenna kan jedhu ilaallaa jechuudha. Okay, ilkaan buqqifachuu jechuun toes pulled jennaa jechuudha. Kanaafiyyuu fakkeenyi maal jettii? Fakkeenyi tokkoffaan I had my toes pulled because it was very painful. I had my toes pulled because it was very painful. Ilkaan koo baafadhe sababni isaas hedduu na dhukkubaa ture. I had my toes pulled because it was very painful. Ilkaan koo nan baafadhe maaliif? Sababa baay'ee dhukkubaa tureef. Fakkeenya lammaffaa ilaalle immoo she was scared to have her toes pulled but it didn't hurt much. She was scared. Isheen ilkaan baafachuuf sodaattee turte garuu hedduu hin dhukkubsiisne jedhaa jechuudha. Okay. Fakkeenyi ishee dhumaa immoo maal jetti? Some people prefer to fix their teeth rather than getting them pulled. Namoonni tokko ilkaan isaanii hojjechiisuu filatu. Maal gochuudha? Ilkaan baafachuu irraa jechuudha. Dhukkubbii sodaatanii maal sodaatanii ta'uu danda'a sababa isaaniirraan kan ka'e. Kanaafiyyuu kana fakkeenya jechoota sadeen kana laala'ee toes pulled by word of mouth kan jedhu ni jira.
Sana booda immoo kan tokkoffaa irratti ilaalle baadmaawus kan jedhudha. Kanaafiyyuu kana qabadhaa isin fayyaddi waan ta'eef jechuudha. Okay, I think inni gaarraa fi waan nu hordoftaniif baay'ee galatoomaa. Warroon subscribe hin godhin subscribe godhaa. Yaada keessan nu barreessaa. Baay'ee galatoomaa warroon yaada keessan barreessaa nu jajjabeessitan. Waaqayyoon isin haa eebbisu. Nagaa ta'a.